adurgu inqawwatama jechuudha harka keessaniin bulaa warri harka fuunee jettanu gebu dala wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh rahmatiyye hanga dhuftanutti mee nashiida qalbii keenya saaf kana wal nyaatisu kana jiisu nashiida wayni bana qalbiin keenya gogee jira wal nyaataa jirra كيف سادية أنا أعرفه شير قد أبردون تلا برانا قا بردون تلا بربادم تا بردون تلا لينا بس سلام خلني سنة يدون الرفيق دي أجاها نو بردون تساعد بردون تلا برانا قاي بس هذا ليش نشيدا قلبي كن يغوس امه شيره ولا رتوجت امه غندما ولناتو كنا من ربي قلبي ساجيسه نشيدا سنيا بنو بريدون تلا براناغا ifamana goda warri social media rar gamtan kune jiddu kana sinitti deddebiye jira be kan sin addet kun ifamana goda ya allah amut jagari galat bareddun intalan jurtu دكاكيتين الرقيني يا رب الحمد لله دكاكيتين الرقيني يا رب الحمد لله عجيبنا بسم الله جرين جلك بمكاسا مكاكوفتا قداتيني قلعاسا الحمد لله قالتني التنسى كان الرانو ربك ينفارسا قلت برحمة نفتاي قرقارسا واننا كن يرجو مساكسا بتامر قلالي وانا لا فكسا سقلين قنقم واسن التجسا ربنا تيسيا موتي الرقيسا شيطان ينسي جني انسمت النيسا يا رب ارجو مكيكسا قرقار سنوتي تكاكيتين الرقيني يا رب الحمد لله أنا كسميرة عبدو موتي قندين قمنا إلهي توكجا ليس بكم دنيا آخرة ما تلجا نقرب لكو قبرتشا سرا سلامتك يا سنين جتشا سنرات راتون غني قبتشا السلام عليكم ورحمة ربك ورحمة الله لمن قم نتجا قبتا سننقاي أنت ستي عم تدرسني في عبدي جمع قالتومي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما هركفوني جرات جرتو أنا جراتو بقى جرات تاني سيغا هكا كاليسا قدي باي واي مجاتي توكو بحرين كيسا بدو غرا سعودي مالو راجتي بدي جدي إياتوري هار ديماس عبدو جمع تاتي جني تاتي أسجلت رفتي أفانكي بنام بلوك متاكي ران حاجاكي قبو حاجاكي قبو أنا مجاتين كاليسا بدي سوني أكو من سنين جدي آتي ليفيرا بيتان لكوفسا سي بكاون داهري مجاتي سي مجولي أكسو راجر توس لكوفسا سي مكاسي جولي دا هنگارا كيساتين جولي دا ساقالين انجرو أنا ijoollee dha hirree ijoolleen garaagaraan itti bilbilaan talatittis harabichattis ijoolleen bilbilanii bilbilli kee lokeeshinii sagaleen hin jiru wali sagaleen hin jiru jettan wallahi suma wallahi meekaappii kan jedhamu hin dibanne hin maraatanii moo alamuu ka dadar an wallahi waan tokko hin dibanne kiliiniksiin irraa xarageessi agarsiisu min masalachu jikeessan tiraakomaa qabamtanii moo كنا أنا واتو كندي بني نور نا ودو سلام ناوزا نودا دا بيكتي قياتي روشن
kanaaf nuura qaba malee waa tokko hin dibanne kana gurratti dhaga'u barbaadde jechuudha wa asoon waa'ee dhibee sitti mu'aat waa'ee meekaappii dubbatta meekaappiin hin dibanne wallaahi waa tokko kunoo ምን የመሰለ በእናታችሁ እና ሀደ የሮ ኢጆሌን ገረገራን ለኮፍሰ ኢትኬንኔ ጀረቲ ልቡ ጀራ የሮ ደቅኔ ፉኛን ረቀምኑ ዋን ኢጆሌት ጎቴ ኢላላ ረቢ ሶዳዳቲ ለኮሰ ጀራ ኢትኬንኔ ሎኬሽኒን በየራ በከጅርተኑ ሾርጣ ወጅኒን ዱፍና የሮ ኢጆሌን ጀቴ ሶዳችፍቱ ማል ጎደን ኢጆሌ ታየቲ ድዋን ታየቲ ድዋን መክፈረ ጌሰኒ ፖሊሲቲ ከነኒ ቀብስሰኒ ጀቹደ ጆሌ ነጋመና ባሰኒ ኢጁ ሙጨቲን ከሌሳ በደስኒን ጀዳ ጅሩ ኩኒሞ አፋን ዩም ቤክቶ አረቢ ፈሬፉ ሃራ ዱፍቴ በየሰነት ኢጆሌና ማከጅርቱን ኢጆሌን ሲን ቀብሲፍና ባሳ ጀናን ኢጆሌና መላ ሙጨቲን ሲን ኬኛ ሲን አጋሮ ኩን ዱኩሰቴ ኦፍን ቤክቱ ጀዳን waan jarritti godhanu Allahu alam waan isin taate Allahu alam waan itti godhanis Rabbi beeka qarshii qabdu harkaa fudhanii jiru meeshaa qabdu harkaa fudhanii jiru amman talatiin dhukkubsatte mana intinaatti manno geessanii makfaratti kennanii jiru poolisii harka galanii jiru uffata taayetiidhaan jechuudha taayetis yeroon isiniin jedhummoo surree taayetii qofaan geessanii poolisiitti qabsisanii jiru jechuudha ijoolleen amma waa'ee kana anarraa ammoo caalaa ijoolleen dhufanii waan kanarraa dubbachuu barbaadan kun amma illee neegaa jira ijoollee baareen keessa jiranu ijoollee kana faana kan turanii siifan bareedduun talaadhaaf ergii haduftu gara keessaatiin naqi miseenjeraan itti bilbilii haduftu inna amma ijoolleen kuni ijoolleen amma namichi sodaate geesse lokeeshinii lakkoofsi keessan lokeeshiniidhaan qabame bayee jira bakki isin jirtanu baramee jira dhufnee isin qabnaa jennaan ijoollee qullaa jira ijoollee dhufanii reef waggaa biyya keessaa dhufanii jechuudha geessanii poolisiidhaan qabsisanii poolis xaabiyaa galchanii jiru jechuudha ijoolleen baareen jirtanu har'alleetti jaratti sana dorsiiftanii itti kakkattanii sodaachiftanii akka ijoolleettiin baatu gootanii jirtu ammalleen tala dhukkubsattu kana osoo gara biyyaan deeminiin duratti tarii manuma hidhaa sanatti illee dhukkubsachuu duulle waan isin irra ga'e hin beeknu beektanii biyya kanattiin tala gudeedamtee nama sadii moo nama meeqaan gudeedamtee kaleen tabalaashaa'ee duuteetu jirti garuu namni bayeen dubbanne icitii kanaan intala guraagee tokkotu intalatti bakka kufte sana kan kaafteetu icitii kana natti himtee jirti garuu intalli waan duuteef gadi bayee waan kana dubbadhu jechuudha numatu waan akkanaa wal irratti godha numatu wal miidha numatu wal nyaata numatu wal dheeta ormi waa tokko nutti hin gootu amma ijoolleen kunillee tarii dhibbee akkanaatu irra ga'ee ta'a harabni beektanii awwaa'ee harabaa isinitti himu harabni waan isin nama gootu beektanii kushiinaa keessatti illee dhuftee jechuudha yoo fuulatti kennite yoo itti jajjabduu osoo hin taane otoo ati distii maraqa sochooftu dhuftee duddubbaachi dhungattee fiigdi jechuudha inkwaan manatti geessitee itti kennite dhiisiiti Muhammad Tijani cinqin keessan abawzu billadde warra komentii keessan dubbisu bareedduun talaa biraan nagaa isin immoo citii baay'ee fudhattee dhufaa jirti antala tokkoon maan bahareen irraa amma vaayis isinii godha ana caalaa immoo isirra nu dhageessu antalatti isin amma isiniin jedhu qofaa miti kan ijoolleen har'a jechuudha uffata malee qarshii malee qullaa jira geeffamanii kan poolisiitti kennaman dheengadanu Saudiidhaa akka kana shiirata hojjetame jennee iyyaa turre miti ijoollee shamarraan irratti waan raawwatamuuf waan hojjetamaa jiru immoo ilaala reefu biyyaa kan dhufanii jiru ijoollee badanii ala hojjetanu jiru kottaa Suudii sin geessina isiniin wajjiniin hin deema sa'aatii 4 keessa deemtanii Saudii geessu jedhamee mana baafamanii jechuudha mana baasanii ka'anii geessanii harabatti gurguranii jechuudha harabni itti xabattee lakkoofsa jaraa hirree gara keessaatiin ijoolleen bakka bakkaan itti bilbilanii doorsisanii jennaan hadda qullaa jaraa geessanii poolisiitti kennan taayetiidhaan jechuudha amma intalli keenya tokko lubbuun beektu dhukkubsattee jirtu jechuudha waan irra ga'ee
waan isin taate waan itti jetanii hin beeku ijoolleen lakkoofsa tokko na ergaa jirtan bahareenii keessaa siif barreessina jedha information irra caalaa amma ijoolleen baay'ee rakkoo keessa jirti kan sagalee jara dhufanii kanaan nu dhageessisanii sagalee jara gadi baanee dubbataa jirra kan immoo sagalee jara gadi baanee namaaf himuu hin dandeenye ijoollee baay'eetu rakkoo keessa jiru ijoolleen bahareen irraa lakkoofsa tokko barreessaati ijoolleen shamarraan keessattu nu bahareen irraa si dubbisaa jirra jedha amma sin galcha gadi baati ijoollee rakkoo keessa jirtu nutti himaa ijoollee bahareen irraan barbaada shamarraan baay'eetu rakkoo keessa jiru nama baay'eetu rakkoo keessa jira naan jettee ijoolleen amma keessaan bilbiltee nutti himaa jirti jechuudha kottaati asirraan dubbadha intala akkas goote ijoollee gurguraa jirtus maqaasi eessallee ataatu eenyullee ataatu fida asirratti maqaasi maxxansa lakkoofsisillee na bira jira amma nan maxxansa mucaa kana doorsisaati bakka jirtu qabaa biyyatti galcha sifan jimmaa seene talaati immoo intinaana maan ነው qoya sirraa jiraatte laala isirdhaafillee erga ijoolleen akkas godhaa jirtu ijoollee baay'eetu jirti jechuudha birrii ibbaaf meeqaan ijoollee dalagaa galchite 70 qofatti kennite sakaan ofiif nyaatti jedhan intalli ijoollee baay'eetu rakkoo akkanaa keessa jiru siif ergee jira Allo. Hello. Indagama video ko sa galing ke. Nandagama, sinagama dubbat. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalani baay'ee wanna galata guddaa namaa qabda galatoomee obboleettii keenya baay'ee galateeffachuun barbaada. Taasisuudhaan immoo obboleettii keenya obboleettiin keenya nu argamtee jirti garuu lubbuudhaan malee kan isin argamte baay'ee waan nama sodaachisuu fi baay'ee waan nama gaddisiisudha. Asirratti illee ijoollee Oromootiif kun tilmaamu ijoollee keenya mucaa kana gargaarlee akka biyyatti galchinu akka nu gargaarsan illee abdii isinirraa qabna. Lammaffaa immoo ijoolleen Arsii as jala jirtan kan keenya illee nuuf gammaddanii mucaan keessan tokko akka uffanni illee qodaa illee irraa saamamee lubbuu keessa jirtu amma sirkiidhaan akkanatti mutee ijoolleedhaan akka qunnamanu barbaadanu keessaan illee na qunnamtanii mucaa sana illee akka baaftanu isin illee hidhaan jirtu hin hidhamne itti sobin kennine baay'ee dhukkubsatti aramni wayii kallee dhaqabee karaa irratti gadhiisee bakka kanatti gadhiisee jedha bakka itti gadhiisee hin beekan illee mana xalabaan jira bayyaa haasa'uudhaan ijoolleen as Arsii taatan as jirtan ijoollumti Oromoo as jirtan isin illee akka barbaadan akka keessan qunnamtan abdii isinirraa qabna. Lammaffaa immoo bahareen keessatti wanti ta'aa jiru baay'ee waan nama sodaachisuuf baay'ee waan nama gaddisiisudha. Foormishinii kanaaf gaasaa dhaggeeffachuuf bareedduun tala Oromoo bareedduun talaa galchite akka irraa dhageessuu dandeessa. Isa Saudi Arabiyaa qabatamaa keessaan illee hin bilbilaa fi akkasii isa Saudi Arabiyaa qabatamaadha malee kan argame as keessatti waan baay'ee nama sodaachisudha. Yeroo sii kanarratti yeroo dhageenyu Kenyallee alhamdulillah ijoolleen irratti doorsanii namticha sana amma dhufaa jirra deeqaa tokko keessa nu eeggadhu maal jedhanii irratti intinee jedhanii nuti alii qaama qabdu tokko nu gargaartee alhamdulillah dhukkubsattullee malee qodaas illee irraa saawwa malee geessanii achiin gaaniiru mana hidhaatiin gaaniiru. Sagalee ulfaatu sagaleen kenna gaamu. Hin dhaga'amu sagaleen kun. Ulfaatu sagalee. Isa kanaaf ijoolleen keenya baay'ee cinqii keessa jirti akka gargaarlee biyyatti galchinu abdii sanarraa qabnaa yaadni koo kanuma warri nu wajjin cinqamtanii keessan akka namtan illee baay'ee galatooma atillee bilillee wallaahi laazim bakka galata kee akkan jedhee ibsadhu sin qabu akkan jedhee si ibsu sin qabu bakka rabbumti siif akka falu bakka kanuma amooti Keenya beektee kun gaafa siin duute reeffatti maxxansine asimatti ayii jenni piroofaayilii keenya piroofaayilii maalirra kaayyachuun waan bu'aan qabu. Amma walii jirru kana waliif himnee wal gargaarree yoo waliif naane gaafa duute kun qadaadha. Qadaadha gaafa duute loomaa fakkaata. Amanti kun immoo ammoo ijoollee bahareenii keessatti wanti dhaamsa tokko isiniif dhaamsa.
garee ummaatiin tara kanaaf qullaa galaana jirti qullaa geessanii mana hidhaa darbatanii shaayeedhaan geessanii mana achi darbatanii intala subbaatii waa baay'ee isii barbaachisaa adaraa warri of qabdan warri qaamaa qabdan dubbataan itti birmatti warri qarshii qabdan qarshiidhaan guurtanii waan dandeessan shaanxaa tokkollee itti bitanii yoo namni tokko nama sakaree rabbiinu nama sakaraati egaa hundi keetuu amma ni beektanii kaatee biyya tokko dhuftee kaatee saanxaa malee qullaatee kaayyuu biyya keenya surreedhaan deebiin beeksisni kun fokkuudha adiraa kan abayaallee keessaa tokko sakaraa lakkoofsa illee yoo siin isaanii dhuftee waan namtu barbaadaati gaafa siin tasaafatullee hanga makfaraa deemtanii gaggeessuu dandeessu waan ijoollee hidhamtee fitte saanxaa geesse wallahi oromoo isa ijoollee saba biraallee adaraa shaanxaa keenya rukutinaa kan dhufuutina wallahi taatu qabatte mana hidhaa asii miti bakka jiru irraa ka'ee kan bakka meeqa keessa saanxaa jiraatu jennaa ijoolleen nam beekne qaamaan nam beekan guddinu manatti wal barru biyya galanii maatiidhaan wal na barsiisanii waa meeqa kana nu nama argachuu kun taane rabbirra argachuu intala durbaati waa meeqa si durbaati wal sakaraa wal gargaaraa garee ummaa wallahi lakkoofsa keenya lakkoofsa amma ijoollee gareen hedduun ijaaramee jira namni gargaaruu fedhe gareen ijaaramee jira gareen asitti ijaaramee jira garee keessa nagalchi ijoolleen biraallee garee keessa sassaabaa gaafa hin galchi illee saanxaa tokko isaati waan si barbaadu amma biyyillee wanti si galuu qabu mucaan kun lubbuu rabbi baasee malee hin ba'udha malee ammas mucaan kun akka ijoolleen hidhaa jiran nutti ibsanitti bakka galteetuma biyya isiitti yoo duutellee haa duutudha malee haala hamaa keessa kan jirtudha kan jedhanitti mana garuu baguma asitti duutee duuti sillee dhabamaniiti Itoophiyaa galtee achitti haa duutu ammas kana baaranii kana keessatti mana hidhaa kana keessatti birri tikkeetii jarri namaan kutanu qarshii keetiin kan tuqtattu mucaan kun qarshii mitiiti ofii bu'uuf hin beektu uffata illee ofirraa hin qabdu. Sakanaaf ijoolleen keenya hamma danda'ame akka nu gargaartan illee abdii isinirraa qabna. Amma mana hidhaa asxaan fakkeenyaaf ijoolleen yoo hidhamtee koyitti kana keessatti mootummaan tikkeettii bitee ijoollee gaggeessee kee damooza kafiilaa irraa jechuudha. Amma hundinuu akka beekamu wanti hojjetaa mootummaati. Kafiila isin biraa baddeerraa qarshii irraa muramu. Garuu inni keessanii immoo hin jiru. Tikkeettii illee of fudhatu. Waan nama gaddisiisu waan saamateetti uffata saamateetti moobaayilii saamateetti qullaa geessanii mana hidhaa gatanii sumatti tikkeettii birrii ittiin bulchu keessaa fedhe hin taleessu. Uffata hojii oolee dhufellee hanga ofirraa darbatutti lubbuun na guddaa. Intalli kun immoo uffata tokkoon aayetii qofaan beekamtaa jiru fudhattee jirti. Mee intala kana haala kam ijoolleen baareen jirtan haala kam qaqqabdu. Bareedduun talaa dhufteetti sii galchamee jirti. Bareedduun talaa tokko barreeffamee kan hin jeegalatoo fi gara keessaatiin dubbamu. Bareedduun talaa dhuftee jirti. Anaaf filiyaal wallahi baay'ee garaa nama nyaataa. Wallahi Oromoon akkanatti Oromoo irratti hojjechuu jechuudha. Uummanni hojjetu. Namni akkamitti waan akkana akkamitti intalli shamarraan tokko birrii jetti lammii ofii gurgurti. Akkamitti lubbuu garuu baay'ee tokko gaddaan. Ani shamarra ofii kootiifu nama tokko sataruu nama tokko gargaaruu osoo hin danda'u akkamitti dhiiratti geessee kenne qarshiidhaa jedheetan. Sosobee bakka si jirtu baasee isinii wajjiniin hin deema jedhee bakka dalay duutii baasee ka'e ijoolleen lakkoofsa intalatti barbaadanu gara keessaatti kottaan na gaafadhaa si ifan jimmaa ammaa gaafadhaa lakkoofsa siisiniifan kennan maqaan intalattiin Nafiisaa jedhamti ijoollee Arsiiti laammi ijoollee kana kan sosobdee baaste ijoollee jaa gurrattee kaate lakkoofsi sina bira jira maqaan si Nafiisaa jedhama booddee kana ijoolleen itti baay'atanii jennaan bakka lamatti qooddee jechuudha bakka lamatti qooddee kaate warri ba'aan ijoolleen bannaan ijoolleen lokeeshiniin kee argamee jira. Lokeeshiniin kee argamee jira amma poolisii sitti finna jennaan namichaan walii galtee ijoollee laantinaatti mana hidhaatti galchite jechuudha. Hello. Abi salaam alaikum. Wa alaikum assalam. Ayyee gaanaa dhufu jennee raamee gaa rakkoo keessan uummataaf mee dubbadhaa ana caalaa isintu waan keessa jirtan isintu beeka. Jennee rakkam nagaadhaa. Hello.
nagaa gaggeessu. Nagaamu ishee. Nagaa waca wayii si bira jira sirreessi dubbadhu. Mama gasli telefoon gasli sho'an. Quality ni telefoon gara qabdu. Hello. Abet dubbadhu. Mucaarraa dubbataata. Mucaan kun akka jiitu siifanirraa geeffadhee jirutti akka jalqabaa kaasee ijoollee achi utuu hin jedhin rakkina ijoollee baay'ee jiranu siifan. Ijoolleen qabaman sagaleen keessa sirreessisa hin jiru sammaa kana ofirraa fuudhii sagalee dabalii. Garaalaa ta'uu danda'a. Sagaleen hin jiru. Sagaleen rakkina silkii kootii ta'a. Ayyee dubbadhu. Ijoolleen baadiyyaa irraa qabaman kan daddaa akka mucaan kun itti qabaman ijoollee arsii jettan ijoollee kan akka yaadutti akkaan kuttisi amma ijoollee affanti kan jedhame ijoolleen horsiisu mucaan dallaalummaa dallaalaa wajjin mucaa kanatti immoo kan hojjetamu. Sagaleen hin jiru maama. Rakkina silkii ta'a qo'ee bahee malee. Neetworkii sinta. Hello. Abet amma okay dubbadhu. Amma sitti dhamaadha. Mucaa kan intala kanaaf ta'ee adda bahee malee mucaa amma isin nyaatanu mucaa diilaa jedhamti asitti qabamtu kanaani ijoollee amma gisanaa qabaman tokko qabamanii intalattiin kan ijoollee maanno sifan yoo as jala jiraatte sifan lakkoofsa mucatti barreessi as jalatti ijoollee akka shiira hojjettu lakkoofsa jala as jalatti barreessa lakkoofsa jala as jalatti barreessa koobanii mana ijaaraa jaraayyuu beekan ijoollee lakkoofsa jara kana yoo ta'eef mana siin qabamte ijoolleen kun qabamte mana ijaaraa jaraa beekan lakkoofsa jaraa barreessu garuu ijoollee sana isii galteen beekan bara kanan beeku. Hayyee maaliif hin geessine maaliif isin shortaa yookaan jechuun maaliif iyyannoon galchanne yoo isin waraqata hin qabaanne ijoollee waraqata qabdu jirti maaliif ijoolleettiin iyyanne isin. Maali iyyanne nama ijatti baase malee ijoollee jenna ammaa yoo ta'e jara nyaate jarri nama meeshaa jira erga biyya ormaa deemu garuu ijoolleen kun kan qabamu fadiidaadha kan ijoollee takkas godhee jechuudha. Maqaa siimeen asii dubbadha waan feetaa jiru. Fadiidaa ijoollee isaati siin. Ilaan dhalattuu iluu abboor maqaan feesbuukni si halaaf jedha. Amma zaluu feesbuuk irra jirti qabamte akkamitti qabamama maaliif qabaman tokko tokkoon siifan taasisa jechuudha. Ijoollee hundaa qabaman. Feesbuukni si eenyudha? Haniidha intalli galtee jirti kan ijoolleetti taphataa fadiidaadha. Iyyaan fiddi mana xalabaa hin balleessiti ijoollee balleessiti birii 500 geessitee yeroo gibbii sanaa ijoolleen kun qabaman. Ijoollee harsii adda maqaan dhaate. Yeroo ijoollee balleessitee kunoo mucaan intala shawaati jechuudha. Mucaan itti ijoollee mana sanaa baasne. Mana sanaa baasne na bira jirti amma jechuudha. Fadiidaan biyyaas ijoolleen qaba. Biyya ijoolleen fiddii asiis ijoollee balleessiti namtichi si wajjin qabattu araba jedhanii garuu alaawaalim argeen araba baaranii miti bakku hunda ijoollee durbaatti kan taphattu bara jedhuma arabaan walii galtee elaa ijoolleen lakkoofsa kan maali kan suudinaa barreessan kan suudiin barbaadan ijoollee lakkoofsa bahareeniin keessatti ijoolleetti taphattu as jalatti barreessaa ijoolleen baare achi uummanni yeroo lakkoofsa kana kaasee bilbilee cinqoo eegalu jarinuu ofa dabu jechuudha. Kanaafuu sagaleen kee jiru naan jedhaan beendee biyaa na deebisi yookiin. Eshoo deebush sirreessi deebii Fadiilaa Huseen Beekaa jedhaa Abdullaa Tijjaanii. Ijoollee Lubbaaboor, ijoollee Jimmaa, ijoollee maal ijoolleen amma sa'aatii kana waa tokko waan gandummaa keessa galchitan waan gandummaa keessa galchinu hin jiru. Qo'ee Abdallaa Seeni. Abdallaa si ergee jira Abdallaa Seeni. Atillee achi jirtan itti fakkaata. Saabit Muhammad. Ijoolleen maalu ataatu maalu ijoolleen akka kana rakkoo uummata irratti uumtu gadi baafnee asirratti gudii jira.
ummataaf barsiifne akka jarri of adaban goona malee isa singeestanii waan hin taanetti galchitanii of intina ummanni wal nyaatuuf miti jechuudha dubbiin kun amma geeffamtee shorxaatti darbatamtee kun lubbuun hin jirtu dadhabdee jirti galtee biyyuma taadootuuf malee jedhamaa jira jechuudha haala networkiin isin ta'ee na biraa ta'e Allahu alam ننجا هلا السلام عليكم sagaleen kee baay'ee nutti dhagahama. Baay'ee meerraa dubbadhuun talatti amma Fadilaa Hasan jedhamti nan beeka jedhaa turte mee. Aloo. Hala. Bakka networking qabdu jechuudha atillee bayis press deebii Lidiyaa yee ልላክልሽ አንዳንድ ቁጥር ጻፍልኝ ባሬን ነበርኩ ባሬን ችግር አለ ወይ ሞኔ ኩንዱማ ኖር ጀኔ ጅራ ሊዶ ልላክልሽ ልከልሻለሁ እዛም የነበራችሁ ልጆች ካላችሁ በሬዱን ተላደ ቤቴ ጅርታ ሴኒሜ ኔትወርክ ነብራታ የሲምብራታ ወንቲም ቤኩ ሂንጅሩ ጀቹዳ ኑቲ ወርሽ መራኒ ማሉ ተይ ማሉ ዋንቶ ኩይሮ ከኤ ማልስ ንትፈካታ አኑ ቦር ዮን አነተይ ጀኢቲ በከሰነ ታይ ዱበዱ መሌ ani obole isinitti me oboleettiin koo yookaan haati koo mana keessa yekkoo jira dhufee asirratti wayye salaam alaykum deebte ala Devendra ay bidel naga amma okay dubbadhu me amma ijoollee kanatti kan ani shiira dalagaaru tala hani jedhamti intala Abaaboraati jechuudha. Intala Abaaboraati jechuudha. Intala Iluu Abaaboraati. Maal gooti itti fakkaatu? Ijoollee si biyyaa hin fiddi. Wajjin walii galtee qabdi. Walii kara jaalalaa hin qabanii mana tokko keessa jiraatan. Kunoo mucaan biraa baasnee inni afaan uffachuu dandeessi ijoollee kuma kana jechuudha. Naa wajjin amma irraa hojii wal bira galee hojjetaa. amma si bira jirti intalli wal bira asiif waamuu danda'a. Maal gooti? Bakka dhuftee mucaan kun rakkoo si waan ta'e irratti ummataaf ibsite ummanni amma dee asiif achi deeme qishnaa namarratti godhu kuni gaafas rakkoo namaa fura jechuudha. Qaamessi dhageessuu danda'a. Mucaan kun waggaa balleessitee birrii 150 ijoollee galchitee birrii 70 fudhatti. Maaliif namni akkasii fatuun qabu araba qabdi. Araba qabdi waan ta'eef ijoollee mana guutuutu hojjetaa utuu jettu. Booddee kana intala limmoo wayii beeyti. Intalli limmoo sun immoo mana hojii baranii akkasii nyaadhaa jettanii jettaa ittiin akkasii hojjettee isaati ijoollee jimmaati. Lakkoofsa garaanaa kennaan intalli lakkoofsa garaa kennitee fi itti softee isiin kun sobdeetuma inni intalli limmoo kun mana dhaqee dubbiftee gaafa lammaa ammas hojii galtee ammas birrii girmaa kennamee fi isii kana girmaashin dawwaltee isii kanatti dhagayiiti jetteeni guyyaa keetti mana kiraa kaffaltu ji'a fixadhuuti aan dhufeensi fuudhee jetteeni isiin kun gaatiin jageessee hojii dhabdeettee xatteettu dha'een talattii kana shaas wajjin fuutee baate mana isaa nurratti dawwaltee nu artee maal jettee dhiisti isii duraan isii hidhuu sanii ijoollee baattee baastee birrii fudhattee qixxee jaraa kaffaltitu turte. Akkuma dhalabaatti jechuudha. Maaliif si qabdi waan taateef. Deengada zaddii lumeerraa irra jirti eenyu wajjin kan mana keessatti mucaan qabamte jettan kunis jaraati kan qabsiis. ቪዲዮዬ ባህሬን ነው ቦታውን ነግርሻለሁኝ ከውስጥ ጽፍልሻለሁኝ አጣርቼ ማለት ነው እና ወይ ደግሞ ቁጥር ልክልሻለሁ የዛችኛዋን ልጅ ማለት ነው ኢንሻአላህ በኋላ እናወራለን እና
intalli amma har'a akkas gootu qofa miti ijoollee baay'eetu jiru akka kana kan ijoollee miidhaa jiran nu jedhaa jirta jechuudha. Inna maaliif isin gadi baatee ofirraan dubbannire? Intalli amma badde kun intala gijaraati kana main badde jedhama saartan dheenga digibbii jaraa min qabsiifama araba fadii jaallatu galte sanatu mana hidhaa jarri Paakistaanii irratti jaallatan mana jaraa tokko mana ijoollee meeqa qabamte mitiire lafaa kaanii qabaman eenyuun